kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii babbareedoo ar'aan tana asitti obboleessa keenya gaggeessaa isaa irratti argamuun keenya nullee gaddisiisuu ammoo ni gammannaa katti gammannu suuchiisaadha. Isinirraa hin gabaabsaa dubbii isinitti dheeressu nuu jechuun amata dheeraa amata hedduu amata 35 ol qabsoo waliin goone yeroon ani isa beeku keessatti nuun takkaa firasaa warrasaa ilmaansaa hin jenne guyyuu bilisummaa uummata Oromoocha nama mo'amee mataan qabamee jiraachuu danda'u miti. Daangaa Oromiyaa jaa eenyummaa Oromoocha afaan Oromoocha aadaa Oromoocha kana keessaa waan tokko waan lama isinii tuqeetiin dubbii isinirraa gabaabsaa. Gaafa Xaaliyaan Rooma keessa wajji turre obboleessi kiyya ilmoolleen asuma wajji jira. Oofisa tokko kan United Nations dhayinee uучee jedhanii nu ari'an. Gabbaheeti boo'ee nu maaliif boochaa jennaani ani tanaan boo'u jedhe. Guyyuma tokko osoon addunyaa tanarraa hin deemne waajjira afaan Oromootiin dubbatu biyya afaan Oromootiin dubbattu silaan arkee nama jedhe. Arraanta nagaruu wanniin gammadu keessaa takka asuma jiran jaalli keenya gobboo gaggeessaan keenya hundinuu asuma keessa jiranii wanniin gammadu keessaa bara 1991tti poolis kibab gullallee gaafa waraana nutti bananii xiyyitiin mataa isaa gubbaa dabraa turte silaa gaafas du'ee arranoon waan ammaan tana harka kana hundan arkuu jechuudha. Asiin ga'uu isaatis ni gammadaa jechuudha. Obboleessi keenya akkuma reefu dubballetti Xaaliyaanittis Oromoo falmaatii nuti. Oromoo namni hin beekne tana alagaa hundatti himaa biyya keessattis eega baandii Xaaliyaanittis gadhaabnee eega uummata Xaaliyaanillee naannoo keessan jiran Oromoon maal akka taate beeksifne booda achiin Kanaadaa kunnee Kanaadaattis gadhaabnee Washington DC'ttis kunnee ijoolleen teenya Oromoon keenya community nu cinaa dhaabbatanii gadhaabnee yeroo nuti as deebinutti faranjii fi namnoon naannoo keenyaa hundinuu Oromoon maal akka fakkaatu Oromoon maal akka taate baranii jechuudha. Kana waan ta'ee jecha dhaamsa tokko kan nuun yoo silaa arraan tana isteeja kanarra dhaabbatee dubbatee isiniin jiruun isiniin je'ee asumarratti dubbii xiyya raawwanna. Yaa Oromoo walitti hinaafinaa amantii waliin diiginaa gandaan waliin diiginaa gosaan waliin diiginaa jaatokkummaa jee dhiiroo waadaa nu seenaa Oromoon akka gargar hin baane waa hedduun nu hafataa. Kanumaan jechuu barbaada haga fedhellee ta'u namni hoggaa nama biraa deeme nama dhagayama ammoo akkuma reefu na dura dubbatametti nuuhoon hin duune nuuhoo meeqaa baqaalee kutee nullee nu booda ijoolleen qaruuteen aartistoonni Oromoo kun dhufanii hujiin teenya ar'allee yoon du'e sheenaan qabnu jechuudha. Oromoo jiraadhaa, Oromoo wal jabeeffadhaa, Oromoo wal qabaadhaa, sabaa fi sablammoota biraatis kabajaa biyya kana keessatti nagaan jiraannaa jechuudha. Kanumaan barbaadaa galatooma. Jirtu fayyaadha. Hunda dura dursee waliin dubbachuu fedhu maatii isaatii fi ilmaan isaatii fi Oromoota fuula biyya dura dhaabbatuu fi kan addunyaa keessa jiruu fi isaan malee warreen kabajamoo Dr. Nuhoo Goobanaa jaalatan hundi baga sabrii isinii kennee jajjabaadhaan isiniin jaa qabsoo dhagaa akkanatti isin arguun kiyyaa waan hin gammadu. Nuhoon amma miti gaafa Oromoon nuti Oromoo jettu waa xiqqoo turan isaan keessaanis akka waa ilaatti isaan waliin ture jechuudha. Bara kana miti 77 gaafa Jibuutiin bilisummaa argattu nuti Oromoon haqi xiqqoon achi jirru warra qoodarraa fudhatee baga gammaddan jenna. Mootummaan Jibuutii Hassan Guulee ol baheeti akka nuti bilisummaa fudhanne kanatti isinis gaaf tokko jechuudha. Oromoonis gaaf tokko
mirga keessan hirkattanii jiru jechuudha. Haa ta'u immoo amatatti aanu haalli sun jijjiirameeti namoota qaqqabuu eegalan jechuudha. Isa sun egaa qabsoon kun yoo tokkomte malee fuuldura hin deemtu. Oromoon wal jala deemuun, walii abboomuun, wal hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf Nuuhoon gaafa sunis umriidhaan xiqqoona dura jira. Haa ta'u anis akka nama tokkootti qabsoodhaan waan waliif yeroo dheeraa kana 77 waggaan jiru akka faranjiitti isarraa jalqabnee walumaan jira. Suudiittis qabsooleen nuti goone gaafa mootummaan impaayera Itoophiyaa Oromoo dura dhaabbachuu turte sun kan footoo keenyaan nu barbaadan nuti immoo isaan dura dhaabbannee falmaa turre jechuudha. Isa kana gaarra obboleessa kiyya dhabuun na gaddisiisa. Isa immoo irraanfachuun mootummaan isaa taatu uummanni Oromootis haa ta'u qabsaawaa gaafa humaan jirre akkasitti ifaajjee guddaa kana godhe irraanfannee akkanatti kumaatamaan irra wanniin keenya kunillee haana gammachiisu malee keessa immoo na gaddisiisa. Kanaaf isinitti hin dheeressu seenaan isaa Nuuhoon dheertuudha. Artist Nuuhoo qofaa miti, artist Dr. Nuuhoo Gobanaati. Isa kana isinitti hin dheeressu immoo keessa miira biraa keessaan seenaa galatumaan isin jedha.